Harka fuunee daawwattoota keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanneen isinitti hima oduu waliin Oliifan Margaati. Najjootti humni waraana mootummaa ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufe. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo ona gabaasan badduraatti waraanni mootummaa bilxiginnaa dargaggoo Oromoo maqaan isaa Eebbaa Baataa jedhamu kan gargaaraa konkolaachisaa ture haala suukanneessaan ajjeesuu maddi keenya ona kanaa nuuf himeera. Ona Najjootti waraanni Abiy Ahimadiin bobbaafaman yeroodhaa gara yerootti gocha dabaa uummata irratti raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Lixa Oromiyaatti hojjettoonni kaampanii warqee butamanii turan gadhiifaman. Piroojeektiin kaampanii warqee baasu Tulluu Keppii jedhamu lixa Oromiyaatti argamu hojjettoonni isaa torbanootaaf ugguramanii turan gadhiifamuu isaanii hime. Hojjettoota ukkaamfaman 4 keessaa lammiileen biyya biraa kan jiran ta'ulleen dhaabbatichi hojjettoota isaa haala walqixa ta'e waan ilaaluuf lammummaa isaaniitiin adda baasuuf fedhii hin qabu jechuun bal'inaan ibsuu irraa of qusateera. Hojjettoonni kunneen kan butaman walakkeessa baatii fulbaanaa keessa yoo ta'u qaamni gocha kana raawwate haga yoonaatti ifa hin taane. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon gareen lixa Oromiyaa keessa socho'u ugguramuu hojjettoota warqee kanaa wanti beeku akka hin jirre kana dura ibsee turuun isaanii yaadatama. Hojjettoonni dhaabbatichaas hojii warqee baasuu irratti hirmaatanii kan turan ta'uu kan ibsame yoo ta'u sababii gocha kanaatiin dhaabbatichi hojii isaa dhaabuuf dirqamee ture. Muummeen ministeera Abiy Ahimad waraana kaabaa Itoophiyaa irratti ibsa akka kennan gaafataman. Ministeerri muummee Abiy Ahimad mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuun dhimma waraana kaabaa Itoophiyaa ibsa akka kennan miseensonni paartii Izeemaa gaafatan. Waraana ganna tokko lakkoofsisuutti dhiyaate turtii yeroo hagamii keessatti goolabuun lammiileen gara jiruu idileetti deebisuuf karoora qaban kan gaafatan miseensota paartichaa 4dha. Gaaffii kanaaf dhimma kana waliin hidhata qaban afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf kan dhiyeessan bakka bu'oota Izeemaa miseensota mana marichaa ta'uudha kan beekame. Mootummaan Itoophiyaa qaamoleen Sudaan gaagaama dhalate karaa nagaan akka furan gaafachuu hordofee qeeqni irratti dhiyaate. Mootummaan Itoophiyaa fonqolcha mootummaa Sudaanitti raawwatameen wal qabatee ibsa baaseen qaamoleen Sudaan gaagaama dhalate karaa nagaan akka furan gaafatee ture. Waajjirri ministeera Ajaalaa Itoophiyaa ibsa wixata sa'a booda baaseen ta'ii Sudaan dhiyeenyaan hordofaan jiraa jedheera. Dhimmicha dhiyeenyaan hordofuun kun kan maddu hariiroo obbolummaa uummattoota lamaan gidduu jirurraa akka ta'es ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa ce'umsi Sudaan gara dimokiraasiitti godhamu milkaa'ee wixineen heeraa kan yeroo ce'umsaa akka kabajamu deeggarsa nan godhaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa kana haa jedhu malee lammiileen biyyattii baay'een jecha isaa kanaaf mootummaa bilxiginnaa qeeqaa jiru. Qeeqa isaanii keessattis mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa biyyan bulcha jedhu sababa rakkoo waraana ofii qabsiiseen biyyattiin nagaa dhabdee jeeqama guddaa keessa akka galtu taasisuun biyyi isaa tasgabbii dhabdee yeroo jirtutti rakkoo biyya biraa furuudhaaf dubbachuun akkaan nama qaanessaa jedhu. Kanumaa wal qabsiisee kanneen babal'ii yookaan caffeen kan ishee hin beektu kan tokko duuchaa dhaqxi jedhanii itti mammaakan jiraachuunis beekamee jira. Sudaanitti hiriira mormii jabaateen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefaman. Lammiileen Sudaan fonqolcha waraanni biyyattii wixata raawwatetti dheekkaman walitti qabamanii halkan balaaleffataa bulan. Mormiin kun guyyaa lamaffaaf itti fufeeti jira. Mormii kanaa yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuun dhukaasa loltoonni bananiin hedduun isaanii madaa'uunis beekamee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN waraanni ministeera muummee Abdalla Hamdookii fi hooggantoota siivilii biroo mootummaa ce'umsaa keessa turan akka gadhiisu gaafate. Manni maree tasgabbii dhaabbatichaa kibxata yaa'ee muddamaan dhimma kanarratti akka taa'utu eegamaa jira.
Dubbi himaan State Department Ameerikaa muummicha ministeeraa waliin haasa'uuf akka hin dandeenye siman. Fonqolchi mootummaa otoo hin geggeeffamin guyyoota muraasa Doora Hamdook mootummaa ce'umsa waraanni akka dhuunfatu gartuu gaafate muddama garmalee hammeessa jechuun akeekkachiisaa turan. Seenaan jaalalaa Somaaliyaa badhaasa fiilmii Afrikaa isa olaanaa mo'ate. Fiilmiin Somaalii badhaasa kabajamaa ta'e Festivaala Pan Afrikaa Burkina Faasootti qophaa'e irratti badhaafame. Fiilmiin mata dureen isaa The Gravy Digger's Wife jedhu kun barreeffamee kan hojjetame lammii Finnish Somaalii kan ta'e Kaadar Ahmediin yoo ta'u, fiilmiiwwan gaara biraa 16 mo'achuun badhaasicha injifate. Fiilmiin kun kan xiyyeeffate Guleed kan hojiinsaa namoota du'an awwaaluuf hospitaalaan ala taa'uun eeggatu waan inni haadha warraasaa dhukkubsattuu fayyisuuf raawwate irratti. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa turanii qophiilee Shinniigaa hafa waliin turtii gaarii.